Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa kan taatan hundi keessaniyyuu akkam jirtu? Galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajameef kan ol jejjedhu nuuf haa ta'u. Kan kabajameef kan ol jejjedhu nuuf haa ta'u. Maqaa isaa dhufni maqaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam. Waadaa guyyaa jimaataa kennaa fannoo jalaa kan taate qulqulluu Yohaannisiin kiristaanota hunda bakka bu'uun kan nuuf kennamte maqaa ishee kan kabajameef kan ol jejjedhu nuuf haa ta'u. Kan kabajameef kan ol jejjedhu nuuf haa ta'u. Kutaa shanaffaa waa'ee dubbii Waaqayyoo waliin barannee amma immoo kutaa ja'affaa maqaalee Waaqayyoo kan jedhu isinii akka mata duree tokkoffaatti isinii qabadhaa dhiyaadhaa. Maqaalee Waaqayyoo kan jedhu kutaa ja'affaadha jechuudha. Namni jiraachuu Waaqayyoo amanee Waaqa isaa beekuun irraa eegama. Namni Waaqayyotti amannaan Waaqa sanaa sirriitti beekuun irraa eegamaa jechuudha. Nama sana immoo yookaan Waaqa sana beekuudhaaf maqaan ni barbaachisa jechuudha. Namni maqaa Waaqa isaa kan beekuuf waamee isa quunnamuuf qofa osoo hin taane maqaa amalummaa isaa kan ibsu kabajamaa waan ta'eef kabaja isaa barbaachisu akka isaaf kennuufidha. Maqaa Waaqa keenyaa matuma isaatiin kan ba'ee fi innumti eenyummaa isaa namaaf kan itti ibsedha. Waaqayyo maqaa isaa ani Waaqayyo jedhee kan of ibse bara Musee karaa Museedha. Isa dura maqaan inni itti waamamaa ture guutummaa guutuutti kan isa ibsan osoo taane amaloota isaa kan ibsan turanii jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu irratti akkuma argannu Waaqayyo Abrahaamiif yeroo of ibsu maqaan koo Elshaadaayidha. Uumama boqonnaa 17:1 jedhe. Hunda kan danda'u jechuudha. Maqaan kun amala Waaqayyoo keessaa tokko kan ibsudha jechuudha. Waaqayyoof maqaa moggaastee Aggaar Eliiroo'ii uumama boqonnaa 16:13 jetteetti kan na arge jechuudha. Gocha Waaqayyoo isheef taasise irraa ka'uun moggaaste. Museenis Israa'elootaan bilisa baasuuf yeroo ergamee Waaqa abbootii keessaniitu gara keessanitti na erge yeroon jedhu maqaan isaa eenyudha yoo naan jedhan eenyun jedhaa jedhee Waaqayyoo gaafatee ture. Waaqayyoos deebisee kan jiruu fi kan jiraatu anadha. Ijoollee Israa'elitti kan jiruu fi kan jiraatu jedheen jechuudha. Maqaan kunis amaloota Waaqayyoo keessaa tokko kan ta'e jalqabaa fi xumura kan hin qabne alfaa fi oomeegaa ta'uusaa malee guutumaan guutuutti Waaqayyoon hin ibsu jechuudha. Kana booda egaa Waaqayyo karaa Musee maqaa isaa ani Waaqayyodha jedhee kan of ibsee Waaqayyo Museetti dubbatee akka jedhe ani Waaqayyodha Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiif akka gooftaa hundaa danda'uuttan mul'adheef. Haa ta'u garuu maqaan koo Waaqayyo hin mul'anneef ture. Ba'uu boqonnaa 6:3 jechuudha. Waaqayyo maqaa isaa akkas tursiise. Dubbachuu isaa maqaa Waaqayyoo waamuuf itti yaaduu fi hubannoo taasisuu akka qabnu nu barsiisa jechuudha. Ani Waaqayyo nama akkasuma maqaa koo dha'u utuu hin adabiin waan hin dhiisneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyoo gooftaa keetii akkasumaan hin waamin. Ba'uu boqonnaa 20:7 jechuudha. Israa'eloonni maqaalee adda addaa Waaqayyo waamaa turan. Maqoonni kun har'as mana kiristaanaa keenya keessatti kan beekaman ta'anis muraasni isaanii ilaaluuf Eloheem Waaqayyo Waaqa jechuudha. Adoonaay gooftaa koo gooftaa jechuudha. Eliyoon ol kan jedhe aangoo qabeessa jedhanii waamaa turan. Maqaa uumamaa keenya Waaqayyo kan jedhee yeroo waaman kanneen armaan olii caqasamanii fi amalummaa isaa kan ibsan itti dabalanidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti kanneen armaan gadii haa ilaalu. Waaqayyo gooftaa Faaruu boqonnaa 7:1, Hisqeel 2:4, Faaruu boqonnaa 34:23. Waaqayyo olaanaa seera uumamaa boqonnaa 4:8 hanga
lakkoofsa 23. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 20. Waaqayyo jiraata. Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Waaqayyo gooftaa raajotaa yookaan gooftaa maccaa. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irra jechuudha. Tokko tuqaa 7 amaloota Waaqayyoo kan jedhu kutaa 7ffaa tokko tuqaa 7 amaloota Waaqayyoo kan jedhu akka mata duree tokkotti isin qabadhee hanga dhufutti nagaan turaan siin jedha. Galatooma. Viidiyoo keenya immoo yoo jaallattanitti ta'e laayikii nu godhaa, yoo hin jaallanne ta'e immoo koomentii nu barreessaa isiniin jenna. Nuti chaanaalii haaraa waan taaneef waa'ee Waaqayyoo xiqqoo ishee nutti dhagahame, waa'een Ortodoksii Tawaahidoo nutti dhagahameeti malee wanti nuti beeknu, wanti nuti dandeenyu otoo hin jiraannedha. Kanaaf laayikii fi koomentiidhaan nu bira dhaabbadhaa siin jenna. Galatooma. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Kutaa 7ffaa tokko tuqaa 7 amaloota Waaqayyoo waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya subscribe, like gootanii hiriyoota keessanii share gootanii nu bira dhaabbachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hanga dhumaatti nagaan turaa.